وكيسانيلي أكا شكيك أبو والتجي سنرات سينا رابطة جدي سربودا فغافا والتجي بنو هاسا قدرات مكاك إيرا فيديو سنداواني واي نيوما كيتي رادو بني غراماني كينيا تسين كمجمتو تداوتو تخيل برقة سجل ستيتمي تربالا جميع أمكان برقة سجل تمي شيء من إلى آخر ستمي كبيرا قالوا وجين توري أرات رجلان كان الدنيا رجعت تجرا جدا كاكا بس الدنيا فا كاكا بمويا نفا إسان در لمن نبرات تكسمت كان دين أدم سيسبايا تجرا والتجين كوني والتجي سينا كابيسا والدا مچافي تولماتو قوبيس جدما اسمايون والتجي كانت يودو سربتين سينين دورا واهلم باين نبرا وريغماني جراني نموتا بايت مو منيدات نبرا في ورسون جراتني دابماني همبيكو جرودان شكيدان دبتا ورسنا كيسا كما كادو توكوسيدا يرودي ودا كامبري اني يو وان كان كانن ميركاني فدي هاريرون اسمايو جين كابدان مالتوري واي كيو كاسنت اتيس جرت hariiroon jaal Usmaayyoo Muusaa wajjin qabu baay'ee isaan xiqqoo umuriidhaan rajaboo turanii yeroo dadaritti walitti dhufnu an Finfinnee irraa ramadamee dadaritti gaafa walitti dhufnu jaal Nadiif jaal Birsofaa wajjin Finfinnee irraa yeroo san achitti ramadanii achi dhaqu Usmaayyoo Muusaa achitti isaan arge Adamaarumfaa Kadir Saidfaa jaal Boonsisoofa ayyaanaafa jaal kuulaniifa hedduudha isaanii hawwisoo caffee gadaa yeroo achi turan sana keessatti jaal Usmaayyoo Muusaa wajjin akka malee garmalee walitti dhihaanna jechuudha. Tokko hundi isaanii na jaallatu miseensa waboo dhihaa jedhanii kabajaa addaa tokko naa qabu jechuudha. Jaalli isaan naaf qaban baay'ee onnaa ture. Ani immoo ijoollummaa kiyyaa fi dargaggummaa kiyyarraa baay'ee natti ulfaata isaan. Akkasitti jaallaaf kabajannaa agarsiisan haa ta'u garuu Usmaayyoo Muusaadhaa nama jabaa fi ciccaa nama ciniinnataa yeroo tokkollee kolfee gammadu kan irratti hin argine kan garaasaa keessatti aarii fi miidhama kan agarsiisudha yeroo hunda jechuudha. Waan isatti mul'atu kan ammoo yeroo inni walaloodhaan yadaloodhaan qopheessee uummataan ga'uuf yeroo inni onnaa jedhutti carraaquuf tattaafatutti Usmaayyoo Muusaa wajjin san naannoo Dadar waajjira isaa paaka ture naannoo poolis xaabiyaa sana yeroo isaan turan ani immoo itti gaafatamummaa poolis xaabiyaa sana qabaachaa ture baay'ee isaanii wajjin walitti dhiyaadha jechuudha hawwisa sana wajjin guutumatti. Bara kamii kaasanii kan wal baratan jechuudha? 92 walakkeessarraa jalqabarraa kaafne hanga mooraa baanee nuti mooraa gallu mooraa makkalaa gallu isaan immoo bakki addatti Arawaacaa fi naannoo Jaajatti yeroo isaan qubsuma isaaniif immoo Jaaja godhame nuti immoo magaalaa Arawaacaatti hoogganoota fi itti gaafatamaa mooraa hoogganootaa ture jechuudha. Ati jajjabee dirree lixa Oromiyaa turte gara baha Oromiyaa gaafa deemtu kan wal barte jechuudha. Waltajjii kanarratti egaa mana hidhaa waliin turuudha kan kaasu yeroo inni waltajjii kanarratti dubbatu ateessa turte. Yeroo kana an mana hidhaatti walitti dhufne mana hidhaa nuti hursoo gallee hursoo irraa Zuwaayii dhufne Zuwaayii waggaa 8 hursoo waggaa 1 waggaa 9 booda eessatti wal argina isaan Abdurazaaq Mahammad faa wajjin Suutee Bareentuu faa waliin hidhamanii akka waa yakka dalaganii nama ajjeesaniitti yakkanii fidanii Finfinnee mana hidhaa Finfinnee zoonii tokko ture nuti immoo Zuwaayii irraa nu jijjiiranii gaafa Finfinnee dhufnu
jechuun san dura riiferii dhukkubsadhee dhufeetiin wal'aansaaf zuwaa irraa riiferii finfinneetti ta'ee manni hidhaana fidee an zoonii lamaan ture inni zoonii tokko ture yeroo kanatti nuti Usmaayyoo wajjin hariiroo qabna sababa kanaaf suutee barentuu fi Usmaayyoo kana nama kakaasu hidhamaa oromummaadhaan adda baasanii ijaaru jedhanii mana dukkanaatti harka sansalataan hidhanii kophaatti yeroo hidhan an achiin jira wal beekna sana booda manni hidhaa zuwaay guutuutti hidhamaa zuwaay finfinneetti yeroo jijjiiretti immoo Usmaayyoo faan waliin isaanis mana hidhaa sana keessa turanii garuu zoonii tokkoon turre wal quba qabna mana haakimaatti wal baallamne wal argina dhaamsa walitti dabarfanna sana booda ragaa faccisaa manni murtiinatti murteessuudhaa fi yeroo inni ragaa faccisaa dhiyeeffadhu naan jedhu Usmaayyoo Muusaatiif suutee barentuutii fi aslii Oromoon dhiyeeffadhe isaan keessaa Usmaayyoo Muusaa dhufee ragaa naa ba'e bara 90 fi alaa dhufee ragaa naa bahe ergi mana hidhaatii bahee dhufee deebi'ee ragaa naa bahee deeme jechuudha. Barri itti hidhamtan bara kamii jechuudha jalqaba irratti mana hidhaa akka seentan. 1992. Erga addi bilisummaa Oromoo chaartara keessaa bahee gara dirree qabsootti deebitanii booda jechuudha. Xumura gara 92 kanarratti kan qabamne nuti boodarra hin qabame. So lolluu naannoo Biikkee Yeekkaa Biyyoo Karabaa fi naannoo ergoota kana keessatti warri hanga xumuraatti lolaa ture nuyi jechuudha. Ibsaa dagaa jijjiirraa koo kan ergame osoo na birra hin gahin naannoo Harawaacaa fi Soqaa gidduu kanatti marfamee haxee diinaa seenee rukutamee kufee osoo na birra hin gahin hafee ani immoo harki na miidhamee mana bakka hin ciisutti na qabanii mana hidhaa seenee jechuudha. Waggaa meeqaaf mana hidhaa turte jechuudha? Waggaa 13 fin ture. Kanaafuu akka faranjiitti bara 2005 kan mana hidhaatii baate jechuudha. Exactly. 2005 mana hidhaatii bahe jechuudha. Murtii waggaa 25 sanii ittisa inni naa bahe deebiidhaan sani isiniif aslii Oromoo ragaa naa bahan booda narraa faccisan gurmuu ayyaana yakka kanan hojjenne yeroo kanatti aangoottiin himatame kanas sanyii dhala namaa balleessuu jedhamee ittiin himatame kanas aangoo kanas nama qabaatu miti jedhanii ragaa naa bahan waliin turre ni beekna jedhanii dhugumattis jechuudha. Asliis Usmaayyoo sirriitti waliin turres dhuguma immoo waliin turres ni beekan jechuudha. Ergasii mana hidhaatti erga baatee booda Usmaayyoodhaan wal argitaniitta? Usmaayyoodhaan ergasii bara 2000 fi Jaaffaarratti wal argine. Mana hidhaatii bahee isaa Finfinnee jiru Wallaggaa hoteelitti walitti dhufne jechuudha. Already ni sirba kana baasee gadhiiseera. Maaliif murtii du'aatitti murtaa'aa jedhame warri eeggataa turame Araarsoo Baawumnaa Aslii ana Fissaa Biraasaatii fi warri ni fannoo eeggachaa ture mana hidhaa yeroo Tigree sanitti jechuudha. Garuu ragoonni irratti dhiyaatan hundinuu afaan garaagaraa waan baaneef manni murtii maali ijibbaatama maali gaa oliyyee inni narraa waggaa 17tti deebise manni hidhaa gorfama yoo sii kenne bahuu dandeessa naan jennaan yeroo jeeqmaa qinijjitii fi mootummaan Tigree wal fixaa turan sana keessa hanga haalli qabbanaa jedhanii bultii 14 illee darbaana hidhanii akkasitti warra Bodarribii Damuseedhaa gaaromseen dhuftee yeroo sanna hukkaamsuu ka'an makiinaadhaan taaksii kontiraata fuutee jalaana baafattee namooti wajjiniin mana hidhaa turtan ka warri lubbuun jiran warri darban fa'aa yaadatta? Hedduu yaadadha. Kan nama gaddisiisu keessa namoota Ursootti walitti dhufne keessa nama gara 20 yeroo sana waraana bilisummaa Oromoo walitti qabame deeggartootaa fi waraana gidduu akka miseensotaattis ilaalamee 20 ol kan wayyaanii mana hidhaa Ursootti walitti qabde keessa nama 942 kan diyaariyaadhaan dhume jechuudha. Dawaa dhabaa fi diyaariyaa jechuun dhibee garaa kaasaatiin warreen Ursootti dhuman keessaa nama 942 kanaaf ragaa kanaafillee namoota biraa nama isin dabartanii qorattanii dookumentii
dookumentari irratti hojjetanillee isinii heeruun danda'a warra akka Dr. Qalbeessaa warra akka Damee Dagaagaa warra akka Jaalmuudaadha waggaa 22 hidhamee ba'e murtii du'aatti murtaa'e warra akka Abbaa Saadaa warra akka Hariiroo Yaayyaa lubbuudhaan jiran jechuudha arras. So Araarsoo Abbaa Humnaallee ni jira Ameerikaa jira. Kanaaf namoota wayyaaneen immoo nu keessaa baasanii hoogganoota ABO jedhanii warreen as keessa ta'anii miseensonni adda bilisummaa Oromoo kun ijoolleen kun akka hin sirroomne gorsan akka gaaratti deebi'an godhan jechuudhaan jaal beeksisaa seenaa hoogganaa adda bilisummaa waraana adda bilisummaa Oromoo ajajaa waraana adda bilisummaa Oromoodha miseensa koree giddu galeessaa yookaan immoo miseensa gumii sabaa jaal beeksisaa seenaa nama Oromoo Salaaleeti Harargeetti waggaa dheeraadhaaf lolaa akka ture isa kabiraan aanannoo mixee jechuun gorsaa jaal galaasaa akka sekreetarii jaal galaasaa dilboo ka ture nama dandeettii fi ogummaa qabu nama Harargee Bahaa Jaarsootti dhalate Sheek Aliyyi ka jedhamu Harargee dhihaatti ka dhalate nama sheeka nama aalima nama guddaa nama diiniif quraanaa fi amantii qofa nama barsiisu hammeenya kan hin qabne Fu'aad nama jedhamu nama Oborraati nama Fu'aad jedhamu nama jabaa warra murannoo qaban George ka jedhamu yookaan immoo Ibrahim Jibril jedhamu nama Jaarsoota Harargee Bahaa jaalnadhiitu yeroo inni jaalnadhiin barsiisu kitaaba adda addaa barsiisee dirqamatti kennu jakootiin argeera Georgiin nama baay'ee kutataa fi jabaa cimaa barnootaanis sadarkaa tokkoffaa nama jiru Shaaleqaa Geetaawun jechuun balaliisaa humna xayyaaraa warreen Jabuutiif Suudiitti bahanii achirraatii addeebi'anii adda bilisummaa Oromootti dhufanii Oromummaa isaaniitti amananii adda bilisummaa Oromoo wajjin qabsaa'uudhaaf hidhatanii waraana wajjin osoo lolanii qabaman Shaaleqaa Geetaawun humna xayyaara Itoophiyaa dargii ka balaliisaa ture. Miseensota IFLO yookaan adda bilisummaa Islaama Oromiyaa keessaatii Dachaas nama jedhamu nama jabaa murataadha jechuudha nama kaayyoo Markab Gobeellee nama jedhamu ammallee miseensota amanamoo IFLOdha akka turan yeroo sanagaa IFLO fi adda bilisummaa Oromoo xiqqishoo garaagarummaa tokkotu gidduu ture hanga araarri booddana hin ta'initti namoota kana namoota 8 gadi baasanii halkan uummata irratti kaasanii warri kun du'uu qaban jechuudhaan badii isaanii uummata irratti kakaasanii achitti rasaasaan fixanii boolla tokkotti ajjeesanii waraabessi nyaatee miila isaaniitiif harka isaanii yeroo qoraan cabsachuudhaaf hidhamaan booji'amtoonni kun deeman ija isaaniitiin kan argan sanarratti dabalee humni midir baabur warri hojjetan doozeraa fi gireedera isaaniitiin naannoo malkaa ballootii fi malkaa jabduutii fi wursoo walitti dhiyaata waan ta'eef Dirdhawaa wajjin doozeraa fi gireedera isaaniitiin yeroo karaa sana diriirsan Fu'aad faan ragaadhaan lubbuudhaan jiranii Fu'aadii fi nama Hayyubii fi Ziyaad nama jedhamutu nu wajjin deebi'anii Finfinneetti yeroo hidhaman namoota sana birdilibsii isaaniitiin maramanii hawwaalaman akka gireederaan baasan ija isaaniitiin argan jechuudha namoota 8. Namoota maqaa guddaa qaba waliin turte jechuudha warra kana dabalatee yeroo baay'ee waliin teenyaa haasofnu namoota piroofaayilii guddaa qaban ka siyaasa Oromoo keessatti maqaan isaanii ka'u waliin akka turte indubbata namooti si beekanis nuftaasaa turanii akka obbo Leencoo fa'aa amma qobo wal qabdu wal beektu erga biyyatti deebi'anii fa'aa wal argitanii an ergi biyyatti deebi'anii Leencoon illee gaafa koree teknikaa argee dubbiseera Jaaldiimaan nagarre Jaaldiimaa jechuun nama an sleeping baagii isaatiif bishaan bulbulee ofii kooti kan inni sukkaara bulbulee qomatti baadhee sleeping baagii inni irra rafu dugdatti maradhee ofii lafa ciisaa citaa afee isaaf sleeping baagii raffisaa gobeellee gaadeen keessa akkasitti dabarsinee rabbii wajjin egaa fuunee gobeellee kora sabaa lammaffaadhaan geenye lubbuu isaanii
dirqama narratti kenname sana jaalladhiidhaan narratti kenname sana akka harka diinaan buune kophaa adda baasanii jaalladhiin dirqama natti kenne sana namoota sana jaallii maannee wal nagarre jaalleencoo garuu argee dubbiseenaan sin beeku naan jedhee baay'ee. Okay, gaafa durii ati jajjabeewwan eegdota isaanii warra keessa turan keessa nama tokko turte jechaadhaati. Galatoomii jaal gurmuu egaa ati waggaa 13 booda bara 2005 akka faranjiitti yookiin 1997 akka Itoophiyaatti mana hidhaatii baate ergasiis yeroo garaagaraatti hidhamuu kan keetii dhaga'ee gaggabaabsitii gara ajandaa yeroo turuun ce'in naa himi kan. Akkuma mana hidhaatii murtii 25 sana na hir'isnaan yeroo gorfama sana argadhee mana hidhaatii ba'u waraqaa fudhadhee waraqaa ittiin qulqulloomina manni hidhaa mallatteessee naa kennallee osoo naan ilaalin deebisanii ammas aabaawonni guddichi dhufe jedhanii Wallagga keessatti maatii dubbisu yeroo naqeetti qabanii qaaqeetti illee na hidhanii achi immoo baqadheetiin jijjigaa dhaqee jijjigaatti immoo lammata baabbileetti illee ati ergaa biraatiif deemta jedhanii immoo deemnatoonni isaanii qabanii baabbileetti na hidhanii osoo isaan na ajjeesuudhaaf deemanii warra Somaalee dhufanii nuti nama kana ni beekna namni kun qulqulluudha nama hojii akkana hanga wal arginetti hin argine jechuudha ragaa naa baanii ofii isaaniitiif Somaalonni kun mallatteessanii wabii fudhatanii na baasan jechuudha uummanni keenya Oromoonni jaarsoo. Tiifi namoonni Somaalee magaalaa Mazagaajaa Jijjigaa warri turan warri na beekan dhufanii wabii kiyya fudhatanii mana hidhaa maaliif mana Bombaasii fuudhanii baabbileetti na hidhanii baabbilee sana harkaa na baasanii achi boodachis jiraachuu yeroo dadhabuun Finfinneetti immoo ol deebi'ee jechuudha. Okay, yeroo dhumaatiif kan hidhamte yoom jechuudha? Yeroo dhumaatiif kan hidhame yeroo mootummaa Abiyyiitiin karaa nagaatiin sochoona jedhanii egaa ergi jaaldaadfaa wajjinis karaa hundaanuu onlaayiniidhaanis wal argannee hojii ergii itti fufnee jajjabaannee booda yeroo biyyatti adda bilisummaa Oromoo karaa nagaatiin galu adda bilisummaa Oromoo haaromsa lammata waa'ee dabballummaa ani waraana duraanii waa'ee dabbalummaadhaa fi waraanni garaagara xiqqoo siyaasa cimna qabaachuu qaba annama waraanaati malee nama siyaasaa miti haaraatti siyaasa waa'ee dabballummaa akkam baradhee fi naannoo maqii baatuu fi booraa kanatti hojjechaa ture waajjira maqiitti ramadamee osoo barsiisaa jiruuti karaa nagaatiin achi immoo mootummaan Abiyyiidhaan immoo waajjira nurratti cufanii guyyuma tokko mana nuti jirru marsanii mana hidhaatti naqanii waggaa tokkoof guyyaa 8 na hidhannis. Wareegama Haacaaluu booda kun? Wareegama Haacaaluu booda yeroo filannoo sanii wayyaanee hojii yeroo lola walitti banan warra juntaa deeggaru juntaadhaaf faayinaansii taatu juntaadhaaf asii sagalee warra ta'u oonegas keessa taa'u jedhanii juntaa waggaa 13 na hidhee harkaa miilla shanshalata baadhee hudduun lafarra na foqoqsaa ture akka nama juntaa deeggaruu godhanii maqaa hin jirreen sababuma miseensa adda bilisummaa Oromoo hidhanii qabsoo Oromoo laamsessuu barbaadaniif filmaata sanaa taphaa ala gochuu barbaadaniif mana hidhaatti nu naqanii Jaalabdii fa'aa Koloneel Gammachuu fa'aa Mikaa'el Booran fa'aa Kennasaa fa'aa Lammii Beenyaa warra mana hidhaa jiran kana Awaash galaan Sololiyaa bakka dhoksaa sanitti nuun nama 3 biraa nu baasanii duukam nu geessanii duukam guyyaa 8 nu tursanii nu gadhiisanii jechuudha. Isaan sun ni hafanii Jaalabdii yeroo sana itti gaafatama ijoollee kanaan fudhadhaa ijoollee kana baasaa. Yoo waan badii dalagan badii isaanii anatu dalagsise anaan Mikaa'eltu dalagsise jechuudha jedhee hanga sadarkaa sanirra gaanii dhuguma godhanii jara kana immoo nu wajjin hojjedhaadha. Yakka qabaatanii miti yeroo hunda gaaffiin dhufuma nu dhiyaatu maalinni nu wajjin hojjedhaa. Hayyee Jaal Gurmuu haga tokko waa'ee kee hawaasi haa baruudhaaf seenaa kee gabaabinaan kan ibsuu barbaanne yeroo baay'ee fudhanneeti jirra amma gara dhimmoota wayitaa'oo yookiin ajandaa yerootti dabarra marii barbaachisummaa marii fi araara Oromiyaa irratti kan qopheessine lola waggoota 5 booda waraanni bilisummaa Oromootii fi mootummaan Itoophiyaa gara mariitti fuulleffachuu isaanii quba qabda.
adeemsa yookiin tarkaanfii deemame kana akkamiin laaltaa yaada maalii qabda hiika maalii sii kenna mariin eegalame jedhamu kun? Ani isa kana irratti mariin kun yookaan araarri kun dhibbatti rakkina Oromoo jaarraa tokkoof walakkaa lakkoofsise furmaata fida yookaan immoo karaa nagaatiin dhibbatti rakkoon Oromoo furmaata xumuraa ni argata isa jedhu dhibbatti abdii irratti dhabullee 50-50 sababiin isaa waan kana dura argine irraa inni kun waboodhaaf akka waraana bilisummaa Oromoo ijoollee amma ifjaaranii sadarkaa kanarra qabsoo ofirratti hirkannootiin qabsoo kana asiin gaanii addunyaa irratti beeksisanii harka micciiranii mootummaa kara nagaatti fiduun injifannoo tokko jedheetiin ilaalaan. Sababiin isaa gaafa 92 sana ABO harka micciiraniiti kan kara nagaatti fidani malee ABO'n harka micciiree wayyaaneedhaa fi Ameerikaa nagaatti kara nagaatiif akka ta'aniin goone. Shira taajjaabonni turan Eertiraadha. Eertiraan Tigree wajjin warra nurratti duulee yeroo sana nu rukutaa turanii humna gargaarsaa dhufanii Harargee keessatti warra nu lolaa turan waraana Eertiraan nuti dhiha wajjin turre keessaa nama ijaa qaamaa wal beeknudha jechuudha. Kanaaf shiratu ture. Har'a immoo waboon sana hundarraa baratee kana hunda duraa sanirraa baratee kara nagaa kanatti mootummaan kun haa ta'u Ameerikaa warri kana dura mootummoonni aanga'an Awurooppaan isaa ta'anii Ameerikaanis tokkummaan Afrikaas hundi isaanii akka shororkeessaa fi shiftaatti waraana bilisummaa Oromoo qabsoo bilisummaa Oromootiif lolan akka shiftaatti lakkaa'aa turan har'a ragaan bahee fi uummata nama mirga waraanni kun waraana mirga dhala namaatiif mirga diimokiraasiitiif mirga uumamaatiif warra haqaaf dhaabbate ta'uu isaanii amananii kara nagaatti dhufuun waboon kanaaf waboodhaaf miseensota bilisummaa Oromoo warra qabsoo bilisummaa Oromootti cichansaniif injifannoo tokko jedheetiin abdadha. Dhibbatti immoo wanni kun galma ga'a jedhee abdii irratti hin qabu 50-50 sababiin isaa shira jirutu jira. Shira kana keessa kara waraana bilisummaa Oromootiif adda bilisummaa Oromoo shira hojjetamaa hin argine takkaallee hin yaadus garuu mootummaan aangoo isaa tursiifachuudhaa fi uummata Oromoo buqqisaa duguugaa ajjeesaa baqachiisaa qabeenya isaa saamaa guyyaarraa jiru gocha kana deemsisaa jiru kun sirna Oromoo mitiin jedhuunan. Inni an Oromoo dargii ofiin jedhee ati Oromoo miti siin jechuu hin danda'u. Garuu sirni kee immoo saba sana yoo miidhe saba sanaaf yoo hin laallanne mirga diimokiraasiitiif mirga dhala namummaa yoo hin kabajne Oromoodha jennee wanni teenyee harka marannee ilaalluufis hin jiru jechuudha. Kanaaf shirri jiraachuun nima jira. Shira saniif immoo waboon akka hin jilbeenfanne wilii hayyoonni Oromoos waraanni bilisummaa Oromoos irraa barate jedheetiin abdadha jechuudha. Galatoom Jaal Gurmuu araarri yookiin nagayaan dhugaa akkamiin dhufa jettee yaaddaati akka nama qabsoo kana keessatti gatii guddaa kaffalee har'a ga'eetti? Araarri yookaan nageenyi dhugaa kan dhufuuni haqaa fi dhugaadhaan yoo aniif inni mootummaan kunii fi waraanni bilisummaa Oromoo waan qabsaa'eef qaba. Addi bilisummaa Oromoo ganamarraa ka'ee hayyoonni Oromoo waan lafa kaa'an qaba. Rakkoon uummata Oromoo karaa kamiin furama? Nageenyi gaanfa Afrikaa kanarratti nageenyi waaraan dhufuudhaaf uummanni Oromoo mirga isaa gonfachuu qaba. Mirgi abbaa biyyummaa isaa mirgi afaan isaatiin hojjetee fi baratee guddifachuun dinagdee isaa irratti abbaa ta'ee alaabaa mataa isaa waan barbaadu sirna gadaa sirna diimokiraasii sana uummanni Oromoo deebi'ee hanga ittiin sana hin geggeeffatinitti sana hin buluudhaaf carraa hin argatinitti
sirni gadaa feekiin yookaan immoo inni kijibaa kun rakkoo uummata Oromoo waan hin furreef aangoo innummaan qabate shiraan achirra turuudhaaf hanga waraanaa fi afaan qawweetti amanutti nageenya dhufu. Isa kanaaf mirgi Oromoo gaaffiin Oromoo tokko lama sadii osoo hin sharafamin yoo deebi'ee furmaata ni argata jedheetiin abdaadha jechuudha. Ayya galatoomii jaal gurmuu beeksisa tokko daawwanne gara marii keenyaatti deemna. Hawaasa Oromoo biyya Kaanaadaa magaalaa Toorontoo fi naannoo ishee jiraataniif OMN waxabajjii 17 bara 2023 Toorontootti waltajjii marii hawaasaa OMN Community Engagement qopheessuu ejjasiin beeksisu gammachuu guddaadhaan. Guyyaa kanatti daayirektarri olaanaa OMN Dajanee Guutamaa fi aadde Naadee Abbaa Biyyaa keessummoota kabajaa ta'uun gidduu keessanitti argamu. Dhimma waloo uummata keenyaa fi gahee adda durummaa OMN akka miidiyaa Oromootti bahaa jiru akkaataa cimsuun danda'amu irrattis isin waliin mari'atu. waxabajjii 17 bara 2023 sa'a tokko yookaan 1 PM irraa eegalee beellamni keessan waliin haa ta'u jecha guyyaa kanatti qaamaan dhiyaachuun miidiyaa keessan akka tumsitan boriifis humna OMN ta'uu keessan akka mul'iftan kabaja guddaan isin affeerree jirra. Bakki walgahii High Park Area 4 teessoon 1873 Bloor Street West on M6R 2Z3 Canada. Bakki yaa'ii filan paarkii guddaa giddugala bashannana daa'immanii of keessatti hammate waan ta'eef ijoollee keessan qabadhaa kottaa qaamaaf qalbii guutuun waliin dabarsaa jenna. Odeeffannoo dabalataa gama lakkoofsa bilbilaa keenya 64701 yookaan 6474532 koree qindeessituu sagantichaa quunnamuu dandeessu. OMN ijaa fi gurra uummataa. Daawwattoota keenyaa ka daawwataatii jirtan qophii keenya xiyyeeffannaa barbaachisummaa marii fi nagaa irratti marii gochaa jirrudha. Ana wajjin kan mari'ataa jiru Gurmuu Ayyaana nama gameessa qabsoo bilisummaa Oromoo jajjabee ganamaa waraana bilisummaa Oromoo keessaa nama tokkodha. Marii keenya gara goolabuutti fidaati jirra. Jaal Gurmuu yeroo ammaa kanatti waa hillan kan kee jaallan qabsoo kan kee warri ati waliin hidhamtillee warri ati walii quban qabnillee baay'een manadhaa keessatti kan jiran dargaggoota Oromoo, shamarran Oromoo, maanguddoota, abbootii amantaa bakkeewwan garaagaraatti kutaa Oromiyaa hedduu keessatti 10,000 kan lakkaa'aman dhalattoota Oromoo manadhaa keessa jiranii. Keessumaa hogganoota adda bilisummaa Oromoo ilaalchisee yeroo garaagaraattis nus gabaasaa turre miidiyaaleen isaa akka gabaasaa turanitti warri kun manni murtii biyyattii sirnumaa qaama jiru kana keessatti badii tokkoon qabanii jedhamee akka manadhaatti gallakkifaman irra deddeebiin manni murtii ajajullee mootummaan gadhiisuu hin dandeenye akka itti isaan qabamaa jiran kanarratti maal jechuu dandeessa yaada maalii qabdaa? Maal hubattaa sirraa amala sirna kana? Galatooma isa kana irratti waliin turresi keessa jalqabarraa kaanees akkuma sila sinii tuqe keessa turres haalli isaan ittiin qabamanis meeshaatu mana keessan jira meeshaa waraanaa manaa qabdanii jiran yeroo sakattaan Abdii Raggaasaa kutaa mana isaa keessatti yeroo itti dhukaasan yeroo sakattaan rasaasni tokko yookaan wannummaan meeshaa waraanaa fakkaatullee faatikidhummaan tokkollee ka biratti hin argamne sakatta'ame wanni seeraa ala ta'e meeshaan qara qabullee kan kilaasii isaanii keessatti hin argamne deebi'aniiti waboodhaaf waraana shanee isa daggala jiruuf asii isintu loojistikii ergaa isintu asii hidhachiisa waan meeqa uumani jechuudha. Kana keessattis numa beekan ni argan garuu na nyaadhu malee afaan nama mammasinii jettee harree waraabessan. Maaliif bishaan natti booressitaa jedhe inni gararraadhaan dhugaa jira. Harreen immoo yoo isa gararraadhaan dhudde waan itti natti boore sababa natti argatattee gajjallaadhaan dhudde. Amma bishaan gayyaa'u kananni gadiin osoo dhugu maaliif bishaan natti booressitaa jedhee nachi. Na nyaadhu malee afaan nama mammasinii. Bishaan oliyyaa'u. Bishaan oliyyaa'u. Kanaaf jarri kun ni beekan akka harka duwwaa
meeshaa tokko soo biyya turan Eertiraa irraa akka fudhatanii hin dhufne ni beekan jechuudha. Waraanni bilisummaa Oromoos immoo of danda'eeti nuti karaa nagaatiin jechuudhaan yeroo itti Jaal Daawud Faan miseensota gumii sabaa fi shanee gumii adda bilisummaa Oromoo wajjin waajjirri banamee yeroo hojjetaa turanitti mootummaanis ni beeka waan inni fudhatee dhufe xayyaaraan dhufani